jalqabarratti hangafoota oduu. Akkasumas barattoonni musliimaa hijaaba dhorkamuun galmeen qormaataa biyyoolessaa jala darbuun himame. Qubattoonni Israa'el West Baankiin jiran Tiraamp pirezidaantii ta'utti maaf gammadu kan jedhu isin biraan geenya. Barsiistuun barattoota ishee beela baasuuf nyaataaf beekumsa soortuu maal hojjattee kan jedhu isin qaqqabsiifna. Mootummaan Itiyoophiyaa miidhaa balaa ibiddaa Los Aanjelesiin qaqqabeen gadduu ibse. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii amma oduu keenya kabal'innaaf qabannetti ceena. Jalqaba irratti ammoo namoonni gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan sabiskiraayib godhaa maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii akkasumas saanduqa yaadaa jalatti yaada keessan koomentii nuuf godhaa. Amma bal'ina guyyaa har'aatiif oduu bal'inaan guyyaa har'aatiif qabannetti ceena. Akkasumitti barattoonni musliimaa hijaaba dhorkamuun galmeen qormaataa biyyaalessaa jala darbuu himan. Barattoonni musliimaa kutaa 12ffaa naannoo Tigraay magaalaa Aksum keessa jiran bulchiinsi manneen barnootaa hijaaba akka ofirraa baasan isaan ajajuu hordofee qormaata biyyaalessaatiif guyyaan galmee onlaayinii isaa dhumaa kaleessa amajjii 10 jala darbuu himan. Barattoonni kunneen addis istaandaarditti akka himanitti manneen barnootaa magaalattii hijaaba yoo ofirraa baasan malee qormaata biyyaalessaaf akka hin galmoofne isaan dhorkan. Kunis seera amantaa isaanii kan cabsuu ta'uu itti himan. Barattuun maqaan ishee akka hin eeramne gaafate tokko maqaa yaada addis istaandaarditti laatteen amantii keenya waan dhoowwuu fi qormaata biyyaalessaaf galmaa'uuf hijaaba keenya baasuu hin dandeenyu. Seera amantii keenya cabsuu mannaa barnoota keenya dhiisuu filannaa jette. Barsiisaan magaalaa Aksumii irraa addis istaandaardii dubbise tokko galmeen barattoota idilee kutaa 12ffaa qaamaan geggeeffamuu torbaan darbee xumuramuu isa mirkaneesseera. Haa ta'u malee galmeen karaa manneen barnootaatiin toora intarneetii irratti geggeeffame ifatti kaleessa sa'aatii 10tti xumuramuu hime. Barattoonni kunneen uggura hijaabaa kun mirga barnootaa fi bilisummaa amantaa heera mootummaatiin kenname cabsaa jedhanii mormaa turaniiru. Barreessaa mana maree dhimmoota Islaamummaa Tigraay Haaji Muhammad Kaasaa uggurri kun barattoota musliimaa kutaa 12ffaa haala hamaan kan miidhuu ta'uu kanaan dura addis istaandaarditti himanii turan. Barattoonni musliimaa kutaa 12ffaa Aksum keessa jiran tilmaamaan 160 ta'an sababa hijaaba isaanii baasuu diduu isaaniitiin qormaata biyyaalessaaf galmaa'uu kan dhorkaman ta'uu barattoonni addis istaandaardii dubbise himaniiru. Barattoonni kunneen dabalataan barsiisonni tokko tokko sababa hijaabaa uffachuu isaaniitiin arrabsoo afaaniin isaanirraa geessaa jiraachuu himan kan gabaase addis istaandaardi. Oduu itti aanutti yoo ceenu qubattoonni Israa'el West Baankiin jiran Tiraamp pirezidaantii ta'utti maaf gammaduu kan jedhu isin biraan geenya. Israa'el West Baankiin keessatti qubsuma ijaaruu itti fufteetti West Baankii bakka bulchiinsa Filisxeem jala jiru yoo ta'u qubattoonni Israa'el kuma dhibbaan lakkaa'aman humnaan lafa qubachuun iddoo qubataa jiranidha. Tel Aviv caalaa bakka kanatu hedduu naaf mijataa jetti Sandeeriyaa baraasee West Baankii bakka Arnee Shemroon jedhamu waggaa 40 jiraachuu kan himtu. Bakki isheen qubatte kun lafa Filisxeem osoo hin taane waggoota kuma hedduu dura Yahuudonni akka irra turan jettee falmiti. Riisti sanyiin keenya waggoota kuma hedduu dura irra jiraataa turan irran jiraataa jira. Lafa humnaan qabame keessa miti kan hin jiraataa jiru lafa macaafa qulqulluu keessatti Yahuudotaaf Samaariyaa jedhamee ibsame sana keessan jiraataa jira jetti. Qubattoota Israa'el hedduu West Baankiin keessa humnaan qubatanii jiran biratti daangaan Israa'elii fi lafti isheen bara 1967tti waraana guyyaa jahaatiin qabatte gidduu garummaan homtuu hin jiru. West Baankii kan Filisxeemota osoo hin taane akka kan Israa'el ta'etti of amansiisaniiru. Namoonni turistoota garas geessuun daawwachiisanis West Baankii akka naannoo Israa'el tokkotti ibsu. Magaalaa Filisxeemota Naabulaas jedhamtu ammoo akka bakka Waaqayyo Yahuudotaaf kennuuf waadaa galeef jechuun ibsu. Haa ta'u garuu Israa'el West Baankii ifatti qaama Israa'el gootee labsuu dhiisuun qubattoota akka raatii fi mataa dhukkubbiidha. Israa'el qubsuma seeraan alaa West Baankitti taasistuu akka dhaabdu UN irraa deddeebiin akeekkachiisus
ammayyuu qubattoonni Israa'el Filisxeemotarraa lafa humnaan fudhachuun mandara qubsumaa ijaaruu itti fufanii jiru. Donald Trump pirezidaantii US ta'ee filamuusaa qubattoonni kun akka carraa guddaatti ilaalaa jiru. Trump mo'uusaatti baay'een gammachuu qaba. Yihuudootaaf Samariyaa keessatti birmadummaa itti fufsiisuun barbaada. Kanammoo Trump ni deeggara jedheen yaada jetti Sondriyaan. Trump nama qubsuma Israa'el West Bankitti taasistuu deeggaruu Israa'elitti ambaasaadara US godhee muuduun isaa kanuma waan mirkaneessu fakkaata. Trump filannoo US akkuma mo'ateen Maayik Hakaambee Israa'elitti ambaasaadara gochuun muuduu beeksise. Maayik Hakaambee ijaarsa qubsuma qubattoonni Israa'el West Bankitti taasisan nama ifatti deeggaruudha. Kun ammoo lafa babal'ifannaa qubattoonni Israa'el Filisxeemota irratti raawwatan cimsanii itti fufuuf abdii itti horee jira. Israa'el gaanchiizii geggeessaa Kwaansilii qubsuma naannoo bakka qubsuma Kaarnee Shemroon kan to'atudha. Sababa Hamaas onkololeessa 2023 Israa'el irratti lola baneef Trump irra dhiibbaan qubsuma Israa'el taasistuu irratti akka hin jiraanne wantoonni akeekan akka jiran himama. Israa'el keessattis ta'ee US keessatti birmadummaa keenya asitti West Bankiin keessatti akka hojiirra oolchuu qabnu ni hubatu. Adeemsa qaba. Milkaa'aa jechuun hin danda'u. Garuu akka yaada biyyaatti abjuu biyya lamaa two state solution inni jedhu du'eera jedha kan gabaase BBC. Oduu biraa kan qabanneen barsiistuun barattoota ishee beela baasuuf nyaataa fi beekumsa soortuu jedhamtu akkam gabatee gurraacha irrattan barsiisaa ture. Innaan gara galee ilaalu mucaan kun akka waan hollachiisaan qabee wallataa ture. Achumaan chookii fi kitaaba koo lafa kaa'ee ijoollee wajjin gadi baasne jechuun taate guyyaa jalqabaa hojii amma hojjettuuf ka'umsa ta'ee dubbatti barsiistuun Birqiisaa Jamaal. Ani dhibee nama kuffisu qabee se'een laphee isatti carqiidhaan bishaan qabee ennaan jedhu ijoolleen biroo dhufanii lakkii nan beela'e jedhaa jira. Edas agabuu bulee hardhasii osoo hin nyaatin dhufee jedhan jechuun taate osoo darbee keessatti isaan mudatee ture BBCtti himti. Achiinis battalumatti qarshiin koo fuudhee mana nyaataatti erge. Miriindaa fi nyaata tokko bitee fi nyaachise. Mucichis nyaatee miriindaa erga dhugee booda lubbuun isaa itti deebi'ee ol jedhe. Gaafa sana anaa miti kan manatti gale. Kan Rabbiin argu utuman gadduun galee jedhan. Galgala mucaan koo biyya alaatii yoo bilbiltu sagaleen koo itti jijjiirame. Achiinis maal taate jettee na gaafatte. Anis waan mucaa beela'ee sana mudateen ofitti gaddaan jiran jedheeni. Nuu guyyatti yeroo 4-5 nyaannaa namni waan nyaatu dhabee jira edaa kan jedhu mataa koo baay'ee na jeeqe. Isheenis dhageessee gaddite jechuun haala ture miira gaddaatiin ibsiti. Yeroo sanatti mootummaa manneen barnootaa Finfinneetti sagantaa nyaataa barattoota jalqabsiisuun sadarkaa naannoleettis akka jalqabamu ifoomsee turuu kan kaasan barsiiftuu Birqiisaan manni barumsaa isaanii garuu kan akka hin jalqabne mucaa isheetti akka himan dubbatti kan gabaase BBC. Oduu muraaf qabadheen mootummaan Itiyoophiyaa miidhaa balaa ibiddaa Los Angelesiin qaqqabeen gadduu ibse. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa ibsa baaseen miidhaa balaa ibiddaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa Los Angeles keessatti mudachuun qaqqabe ilaalchisuun gadda itti dhagahame ibse. Ministeerichi ibsa har'a baaseen ibidda kibxata eegale lubbuu namoota 10 caalanii galaafateef qabeenya barbadeesseen gadduu ibseera. Balaa ibiddaa bosonaa kanaanis kumaatamni qe'ee irraa buqqa'aniiru qabeenyaa fi uumama adda addaarraa miidhaa guddaan gaheera. Kun mootummaa Itiyoophiyaa baay'ee akka isa gaddisiisu dheera ibsi ministeera dhimma alaa biyyattii bahe kun. Mootummaan Itiyoophiyaa tibba miidhaa gaddisiisaan mudate kanatti uummataa fi mootummaa US faana ta'uun gadda isaanii akka qoodatu ibsa kana keessatti eerameera. Rakkoo fi rifaatu lammiileen Itiyoophiyaa fi kanneen hunda isaanii Itiyoophiyaa ta'ee amma Los Angeles keessa jiraatan waliin mootummaan Itiyoophiyaa akka qoodatu ibseera. Ministeerri dhimma alaa ibsa isaa kanaan
balaa ibiddaa kanaan hanga ammaatti namoonni 180 caalaan qe'ee irraa buqqa'anii manneen fi gamoowwan daldalaa 10,000 caalanis barbadaa'aniiru. 100,000 kan caalan ammoo ibsaa malee hafaniiru. Balaan ibiddaa kun kallattiiwwan 5 hammaatee jira kan gabaasee BBCdha. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya kaarraaf qabannee kanuma. Ardii Miidiyaa Neetwoorkii hordofuu irraa duubatti hin jedhinaa jenna.